Set theory. Set theory. As jalatti toopikii sadii ol ilaalla. Tokko description of set ilaalla. Lammaffaa Venn diagramii akkamitti kaafnaa. Dhumarratti immoo operation of set ilaalla. Definition isaa nuu kaa'amee jira. Warri jalqaba isiniif kaasuuf yaalleera algebraa seenuuf jirta. Maybe applied maths ta'uu danda'a. Warri seentanii seetiin undefined termiidhaa jettu. Geometrii keessatti immoo pointii fi laayiniinis undefined termiidhaa jettu. Godaa kaafnee amma asitti immoo garuu seetii akkamitti ibsaa dhufnee it's a well defined collection of objects that share certain properties jedha. Ammas akkasitti ibsinaa jechuudha. Seetiin akkasittiin ibsama. Description of set is description of set is gama afuriitiin ibsuu dandeenya. Tooftaalee afuriitti fayyadamneetu jedha. Tokko verbal meetodidha. Ni jalqabaa jechuudha. Verbal meetod jechuun maqaa isaanii waamtanii miseensa tuutaa tokko tartiibessuu maqaa waamuu himaatiin kaa'uu jechuudha. Verbal jechuudha. Fakkeenya isinii fudhatee jira. The set of counting numbers less than 10. Biirra kun eerrasa jirudha. Biirra ni jiru immoo the set of letters in the word Addis Ababa. Set of letters jechuun A, B, A, D, B, Smallin sasamidha. Isheen kurratti hin qabdu fuulduratti ilaalla. Inni sirra jiru immoo set of all countries in Africa. The sets of trees in Africa jechuun set of trees. Amma infinity waan ta'eedhaaf seetiin ibsuun hin danda'amu jechuun hin qabu. Hin ibsama. It is well defined collection of things waan ta'eedhaaf set of trees jechuu dandeenya. Miseensota tuutaa mukoota Afrikaa keessa jiranii. Amma infinitive jechuu dandeessu malee isin infinitive hin ta'u. Eenyu lakkaa bira ga'uu danda'a. Baraa fi yeroo barbaada malee. Inni itti aanu immoo roster or complete listing method jedhama. Ishee kana jechuun miseensa tuutaa hunda isaanii tartiibessuu jechuudha. Mee fakkeenyaaf A fudhan. The set of counting numbers less than 10 kan jedhu. Less than 10 jennaan 10 dabalatu jechuudha. Less than 10. 10 utuu hin dabalatiin tokko kaaftanii hamma 10tti tartiibessuudha. Hunda isaanii tartiibessuu qabdu. Amma tuqaa keessa gashaan jiran. Sababiin isaas paarshaalii jedhamanni waan ta'eedhaaf hunda isaa ibsitu. Eshi mee biirra isa jiru haa fudhan. Set of letters in word Addis Ababa. Amma roster completing isaa akkamitti ibsama jechuudha kuni A ta'a, D ta'a, B ta'a, C ta'a. Tartiibni isaa rakkoon qabu amma A, B, D, C ta'uu qabaa jettanii falmuu dandeessu. Garuu tartiibni rakkina hin qabu. Irra deddeebinee barreessuunis hin barbaachisu kan jedhu nuuf kaa'amee jira. Godatti yeroo ilaallu ta'a jechuudha kana dhiyootti. Kun amma miseensa meeqa qaba? 4 qofa qaba hin dagatiina. Isin amma D iddoo irra deebi'ametti, I irra deebi'ametti, S iddoo irra deebi'ametti hin lakkaa'ina. Kun seera achi keessa jiru miti waan ta'eedhaaf. Siin immoo the set of all countries in Africa kan jedhamu fakkeenyaaf by complete listing hin danda'ama dhugaa dubbachuudhaaf yeroo barbaada malee jechuudha. So Itoophiyaa, Aljeeriyaa, Madagaskar maal jettanii yoo itti fuftan inni kun complete listing methodii jedhamaa jechuudha. Inni nuuf kaa'ee jira. Riimaarkiin keenya isa amma isiniif dubbachuudhaaf yaale. Tartiibni rakkina hin qabu yoo yaadattu ta'e Eenis D jedhee B jedhee jechoota Addis Ababaa keessa jiran I fi S isin jala dagadhee I isin jala dagadhee hin jira waan ta'eefam. So A, D, B, I, S. Isaan kun elementoota jecha Addis Ababaa jedhu keessa jiranidha. Jecha Addis Ababaa jedhu keessa jiranidha. So D fi B wal keessa waan fuudheef rakkinni uumamu tokkoyyuu hin jiru jechaa jira. Asitti fakkeenya A'n jalqaba jirti, B'n jalqaba jira, C'n jalqaba jira. Kana ordinary keessatti hin beekne.
ammoo BCA yoo jedhe CAB yoo jedhe they are the same jedha. The same dha jechuudha. Ammoo yoo irra deddeebi'an A'n si'a lama yoo dhufe B'n immoo isa sadii yoo dhufe kun miseensa meeqa qaba? Miseensa sadii qaba. Amma 5 jettanii lakkaa'uun qabdan jechuudha. Miseensa 2 qaba. Amma kun meeqa? Seetiin tokko elementoota irra deddeebiidhaan yoo dhufe kabiraan immoo kun amma miseensa meeqa qabaa? Miseensa 2 qaba. A fi B qofaa qabaa jechuudha. Kana hin dagatiina. Tartiibni isaas rakkina hin qabu. Irra deddeebiidhaan yoo dhufe si'a takkaa qofa lakkooftu. Ishee kan akka hin irraanfanne. Example 1.25. Example 1.25. Elementii A barreessii yoo isiniin jedhe A, B, biraasii bantanii C jettu. C'n biraasii hin qabu taanaan element of A ta'uu hin danda'u. Yoo biraasii qabaate garuu C'n an element of A dha. Kana irraanfatiina element irratti yeroo ibsinu. Yeroo iddoo saabseetii geenyu immoo C'n inni akkasitti jiru kun biraasii 2 godhatee it is subset of A jedhama. Kana ishee kana hambatti cannaqamina bira geenya. Birra kan jiru elementiin B eenyu isiniin jedhe A dha. Biraasii isa qabu. An element of B. A isheen qofaa ishee jirtu kun immoo elementii B ta'uu hin dandeessu. Sababiin isaas biraasii dhaan achi keessa jirti waan ta'eef jechuudha. C'n elementoota 4 qabaa garuu ofii keetii barreessii si affeereen jiraan hojjechaa jira. Elementii isaa eenyu ta'a? A ta'a. Itti aanee immoo B ta'a. Itti aanee immoo ishee biraasii qabdu A, B. Kana lamaan jechuudha. Umarra kan jiru immoo biraasii bantanii A, ammas biraasii bantanii A gootu. Zeen biraasiidhaan immoo itti cuftu jechuudha. Kun akka elementii tokkotti lakkaa'ama. Kun akka elementii tokkotti lakkaa'ama. Elementii arfanuu tartiibessinee jirraa jechuudha. Inni itti aanu partial listing method. Partial listing method jechuun hundan barreessitanii elementii muraasa barreessitanii tuqaa sadiidhaan immoo itti fufsiiftu. Fakkeenya lakkoofsota naachuraalii 10 fi 10 gadi yoon isiniin jedhe 1 jedhee 2 jedhee 3 jedhee koomaa go'ee tuqaa sadiidhaan kaa'ee 10 fi 10 gadi hin jedhee miti less than and equal to 10 jedhamu jechuudha. Kun partial listing jedhama. Yoon all natural numbers jedhee immoo 1 2 3 jedhee akkasitti tuqaa qofaatiin kan kaa'u. As kana koomaan jirtiin dagatiina. So akkasitti kun itti fufu kun lakkoofsa naturally hundadha. Kun immoo less than or equal to 10 dha. Inni kun partial listing jedhama. Kunis ifaadha. Maatisii kan bareechuu immoo set builder dha. Set builder jechuun biraasii bantanii X isa kanaan kan ibsitan yookaan immoo tuglameedhaan kan ibsitan. Tuglameedhaan ibsamuu danda'a yookaan sarara xiqqaasii gadiitiin ibsamuu danda'a. Akkasitti ibsitanii maqaa miseensaa inni keessatti argamu tokkootiin kan ibsitan. Inni immoo maal jedhama? Set builder jedhama. P of X'n kun tarii natural numberii ta'uu danda'a. Maqaa biyyaa ta'uu danda'a. Kun maal jedhama jechuudha? Set builder jedhama jechuudha. Baariin kunii kan isheen jedhamtee dubbifamtu sajjaat jedhamtee dubbifamti. Sajjaat jettanii dubbiftu. Karaa biraa immoo algebraa keessatti baradheera tuglamee kolon isheen kunis maal jedhamti?
sajzaat jedhamtee dubbifamti. Fakkeenya isinii fudhatee jira. P of x keenya maqaa biyyaa ta'uu danda'a jedheera. Sababiin isaas akkasittiin ibsamannee turre mitiire maqaa biyyaa ta'uu danda'a jenneerra. Yookaan amma inni fakkeenyaaf English alfaabeetii jedhee even integerii jedhee natural numberii fi even negative integerii jedhee ibsaa'ee jira jechuudha. P of x akkasittiin ibsamaa jechuudha. Isa kanammoo kun amma P of x bakka isinii yookaan P of y kan jennudha inni kun jechuudha. So salphaadha mitiire salphaadha. Hariiroo seetota lama gidduu jirutti osoo hin seeniin dura definishinii tuuta duwwaa isiniif kan ibsa. Impiti or null set kan jedhamu. Impiti or null setiin seetii elementii hin qabne jechuudha. It is an element which has no element. Maaliin bakka bu'aa? Ishee kanaan bakka bu'a. Or impiti set kaa'amee jira. Kanas barattaniittu. Fakkeenya lamaan tokko isin fudhate tokko kana fudhatee jira. X an element of real number yoo ta'e x square plus 1 equal to 0 dha jedha. Kana solve godha. X square is equals to shan kun negative an achi dabarti negative 1 then x negative plus or minus under radical of negative 1. Kun immoo it is not an element of real number. Real number in arganne waan ta'eedhaaf tumni nuti argannu maal ta'a? Impiti seetii ta'a jechuudha. Impiti seetii ta'a. Isiniif galeera jedhee yaada. Eshi let me say x is an element of complex number. Complex number yoo ta'e immoo deebii keenya amma maal arganne kaane x inni qixxaatti plus or minus under radical of minus 1 jenne ture. Kun immoo qixxaatti plus or minus I dha. Complex number keessatti kun I tiin bakka buuti jenne waan ta'eedhaaf under radical of negative 1 barattoonni naturally isiniif gala sirriitti yoo warri social hin baranne ta'e hin beeku garuu. Kanaafuu x'n impiti hin ta'u jechuudha iddoo kanatti complex number jedhee taana. Sababni isaas isaan kun an element of complex number waan ta'aniif jechuudha. Example itti aanu immoo the set of all horses in the world. All horses in the world that have 6 legs. Miseensa tokko argattan jennaan fardeenii kottee ja'a qaban miseensa tokko argattan jennaan tuuta duwwaan ta'u. Garuu hin argattan taana farda kottee ja'a qabdu impiti seetii. Hin beeku. Anam ammaatti farda kottee ja'a qabdu dhagayees argees hin beeku. Yoo argitanii beekte taatee dinqisiisoo addunyaa galmee taatee dinqisiisoo addunyaa irratti akka galmaamu goona. Dafaa koomentii jalatti naa barreessaa. Kun impiti seetii ta'a jechuudha. Impiti seetii ta'a jechuudha. Horses that have 6 legs kan jedhu. Mata dureen itti aanu hariiroo seetota lama gidduu jiruuti. Seetiin lama saabseetii walii ta'uu danda'a yookaan immoo proper saabseetii walii ta'uu danda'a. As jalatti kan waliin ilaallu saabseetii proper saabseetii itti aanu immoo power set of A ilaallaa jechuudha. Proper subset of proper subsetiin seetii lama nuuf kenna. B fi A jennu then A subset of B dha jedhamuudhaa fi miseensi A keessatti argamu hundisaa B keessatti argamu qaba. Miseensi A keessatti argamu hundisaa B keessatti argamu qaba. As keessatti impiti seetiin miseensa hin qabdu. Miseensa hin qabdu garuu proper subset of A dha. Anis subset of A dha. Ishee kana lamaan qabadha. Asaanis as exception. Ishee kana lamaan sammuutti qabattan jennaan kanaaf isinitti ulfaattu. Impiti seetii fi A'n
subset of A akka isaan ta'an. Fakkeenya nuuf fudhatee jira. Fakkeenyaaf A miseensa lama qabdi. Miseensonni kun lamaan miseensota B keessatti argamu taanaan A maal ta'a? Subset of B ta'a. Citaatota B taati jechuudha. Isheen kun salphuudha. B irra kan jiru immoo x multiple of 6 dha. Yoo x miseensa integer ta'e multiple of 6 eenyu ta'a jechuudha. Jaarraa jalqabaa itti aanee 12 jaajaayidaa deemtu 24 jedhee itti fufa. Asiin immoo negatiiva 6 zeerootiin gaditti kan jiran immoo negatiiva 12 negatiiva 24 18 jedhamti rees kana. Asis 18 jirti negatiiva isheen kun. Akkasittiin kan itti fufu jechuudha. Kun even numberidha yoo jettan even numberidha nan haaltani. Lamaaf ramu waan ta'eef hundi isaanii even numberidha. Gidduutti kan hafee asii 2 hafeeraa asii 4 hafeeraa akkas jedhee kan itti fufu asii 8 hafeeraa akkasittiin kan itti fufu 10 hafeeraa kanarraan kan hafe even numberidha. Tiin immoo maal jedhaa? X'n even numberidha. Even numberii ni beekna. 0 2 4 6 itti fufa. Asiin immoo negatiiva 2 negatiiva 4 negatiiva 6 negatiiva 8 itti fufaa mitiire. Amma S'in subset of T dha jedhamuudhaaf 6 diirama tartiibessinee turre. Qolamni as keessa jira. Negatiivni qolamni jechuudha. 18 jira. Akkasittiin miseensi S hundi isaanii T keessatti ni argamu. What about the reverse? The reverse yeroo isin jedhu Tino miseensa S keessatti argamudha miti. Fakkeenyaadhaaf 2 hafeeraa isiniin jedheen ture. Lamni miseensa S hin turre. Sababiin isaa miseensi S jaarraati jalqabee akkasittiin 12 jedhee itti fuusana waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kun immoo miseensa S miti. Kanaafuu sababii kana maal ta'a jechuudha? T not subset of S ta'a jechuudha. Seetiin lama immoo equalidha jedhamuudhaa fi exactly the same element yoo qabaatan. Ani kana provii isaa irratti gaafatameen ture. Kanaatiin provii akkasiin gootanii kan isin gaafatamtanii ishee kanaatiin ibsamti. By implication ibsamti. Yookaan immoo akkasiniin jedha any subset of B and B subset of A. Maaliin godheema? Walumaan jala fuudhee jechuudha. Kun provii isinii godha. Provii isaati yoo isin gaafatamtan. Kanaafuu equal elementii jedhamu. Kana jechuun A fi B ni equal seetii jedhamu yoo akkas ta'e. Fakkeenya isinii fudhatee jira. Fakkeenyitti kana akkasiin ilaaltan abdiin qaba. Fakkeenya ta'a A fi B irra jiran jechuudha. Proper subset. Proper subsetiin immoo A proper subset of B jedhamuudhaaf miseensi A miseensa B'tiin gadi ta'uu qaba. Simply miseensi A miseensa B'tiin gadi ta'uu qaba. Fakkeenyaaf A miseensa 2 qaba yoo ta'e B'n immoo yoo xiqqaate miseensa meeqa qabaachuu qabachaadha? Tokkootiin caaluu qaba. Miseensa 3 qabaachuu qaba. Garuu miseensonni kun lamaan immoo as keessatti argamuu qabu jechuudha. Kun maal jedhama? Proper subset jedhama. Empty set is akkuma jalqaba jennee proper subset of A. Garuu salammataa irratti A is not proper subset of A. Kana lamaan hin dagatiina. Kana lamaan hin dagattan jedheen abdii qaba. Definition irratti proof irratti sin fayyadaa akkasiin qabattan abdiin qaba. Power set of A. Power set A ibsuun iyyuu hin barbaachisu. Power of setiin subsetidha. Power of setiin miseensa subset A hundaa jechuudha. Elementiinsa subset A hundaa garuu biraasii maatiin ibsitu. Zan empty set irraa jalqabdanii akkasittiin
miseensota isin tartiibessitan jechuudha. Biraasii banachuun dagatiina. Umarratti immoo biraasii isa guddaatiin cuftuu jechuudha. Kun power of set jedhama. Foormulaa lafa isiniif kaa'een darba. Number of jedhu power of set ni qixxaataa number of subset akkamitti isiniin ibsa? I don't know ishi kanaan qabadhaa darba jecha kooraan hubattu yaada. Ni qixxaataa to the power of n dha. N kun immoo miseensa yoo ta'e, let's say element of a yoo ta'e. Example keessatti isiniif gala kanan dagatiina. Proper subset immoo number of proper subset kuni subset jenneera. Proper of number of subset immoo ni qixxaatti to the power of n minus 1. Minus 1 kuni a not proper subset of a jennee turreera. Sababii kanaaf hidhatu minus 1 kan nuyi jechaa jirruufi. Indagattani. To the power of n subsetiif ta'a. To the power of n minus 1 immoo proper subsetiif ta'a. Let's do exercise. Example fudhatee jira. Example nuuf fudhatee jira. Example 1.31 kun amma miseensa meeqa qabdi? Miseensa 3 qabdi. So power of set numberiin isaa meeqa isiniin jedhee kallattii mannaa ibsitamu. Meeqa taachuudha? To the power of 3. To the power of 3 kun akka carraa baay'achaa jira. Deebisaa meeqa taachuudha? 8. Dhuguma 8 ta'uu isa jedhamuudha immoo leetis listi goonee ilaallu. Maarraa jalqabnaa MPT set irraa jalqabna. Itti aanee X. Itti aanee Y. Itti aanee Z. Itti aanee X, Y. Itti aanee X, Z. Itti aanee Y, Z. Kanaafuu X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saddeetan guutanii jiru. Yoo isinitti tolu baate immoo kana ilaaluu dandeessu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jechuun n kun X, Y, Z jechuudha. Umarratti immoo kanaatiin kan ibsitan jechuudha. Inni kun proper subsetidha jechuudha. To the power of 3 kanan sin jedheef kanadha. I mean inni kun subsetidha. Proper subsetiin minus 1 keessaa gootu. Erga minus 1 keessaa gootanii deebiin isaa meeqa ta'aa? Isaa immoo 7 ta'a. Exercise keenya which of the following are sets jedha. Setiin biraasiidhaan ibsamuu qaba. Inni irra A hin ta'udha. B hin ta'u. Keessaa bahee jira wanti dhabsiinis akkasii. Warri biraasii hin qabne hin ibsiina. So D fi E dha setiin. 2. Which of the following sets can be described in complete listing, partial listing, and or set builders matrix jedhame dire. Kunis waan ibsamuu danda'udha. Describe each set by at least one jedha. Tokko isaatiin ibsi yoo xiqqaate jedha. Amma A kun the set of the first 10 letters in English alphabet. Amma kun completeidhaan ibsamuu danda'a. Complete jechuun A gootu, B gootu, C gootu jettanii hamma dhumaatti kan isin ibsitan yookaan immoo partialidhaan ibsamuu danda'a. A, B, C, D jettanii 10 barreessitu leeteroota. Set of all countries in the world. Kunis completeidhaan ibsamuu danda'a. Hin sodaatiina. Waan completeidhaan ibsamuu danda'u hin sodaatiina baay'isuu. Partialiitiinis ibsamuu danda'a. Set builderiidhaanis hin ibsamu. Eshi. Sirra kan jiru. The set of students Addis Ababa University bara kana. Bara 2018 yookaan 2019 kan jiran isaan kunis complete listingian ibsuu dandeenya. Amma roostera isaa gaafadha. Roostera
bara 2018 baay'ina barattoota Addis Ababa Yuunivarsiitii naa kennatan yoo guddate 20 isiniin jedhaa yookaan ammas jedhee isiniif kaa'aa jira. So ibsameeroon ibsameera. Paarshaaliidhaanis ibsamuu danda'a. Seet biildariidhaanis ibsamuu ni danda'a. D. Set of positive multiples of 5. Kuni kompliitiidhaan hin ibsamu. An fakkeenyaadhaaf mi'aa jalqabnu 5 jedha. 5 irraa jalqabdu. Set of positive multiples of 5 5 jettu. Itti aanee multiple waan jedhaaf 5dhaan baay'istanii hin deemtan baay'isuu. 5 miidhaa adeemtu malee. 5 10 15 20 dhuma hin qabu. So seetiin kun maalidhaan ibsama? Partial listingidhaan ni ibsama. Set builderiidhaan ni ibsama. Tokko isaatiin ibsiise jiru immoo kun amma partialidhaan sin ibseera jechuudha. Kanaaf ittiin cannaqaman set builderii salphaadha. Eeshi impitiino deebisaa isinitti maan jira? Irranni jiru kun immoo complete listingidhaan ibsama. Partial listingidhaan hin ibsamu. Sababiin isaa ofiisaa impitiidha waan ta'eedhaaf. Partial listing jechuun jalqabdanii yoo xiqqaati maqaa miseensa tokko dhuftanii tuqaa 3 qabaachuu qaba. Aljabiraa keessatti akkasitti baradheeranii waan ta'eef. Tuqaa 3dhaan akkamittan ibsare homayyuu hin qabu. Homayyuu ta'uu hin qabaatiin kana partial listing fayyadamuu hin danda'u. Complete listing fi set builderii fayyadamee garuu ibsuu nan danda'a. Complete listing isaan akkamii yoonaan jettan kunoo ilaala. Argitanii? Ishi karaa biraa isheen isin kanaatu ishee kana isin wayyiinna kana tokko ishee filadhaan isinitti toltu. Kanaaf deebiin kana fakkaatti. Number 3. Write each of the following sets by listing its elements using braces jedha. Braasiidhaan ibsa. Irra kan jiru meeqarraan jalqaba integer number jira waan ta'eedhaaf negatiiva 3 irraan jalqaba. Negatiiva 3, negatiiva 2, negatiiva 1, 0, 1, 2, 3, 4. Deebiinsaa kana ta'a. Isheen kun braasiidha. Braas. Argitan miti maaliif 4 dabalatu leessaanii qofa waan jedhaaf. 4 dabalatu asii garuu dabalata kwaaltu jedheera. Biirra kan jiru integer numberii ammas integeriidha. Integeriin tuqaa firaashirii ta'uu hin danda'u. X square is less than 5. X square less than 5 maalin fayyadamaa? Listing its elements within brackets jedha miti. Partially moo completingidha kan jedhuudhaaf lafa isiniif kan jiru. So you can use either jechuudha. Tokko isaa fayyadamuu dandeenya. Amma 5 gaditti kan jiru less than 5 kan x square jechuudha. 4 miti. 4 jechuun immoo 2. 2dha amma x jechuudha. So 2. Itti aanee tokko. Itti aanee 0. Itti aanee negatiiva 1. Itti aanee negatiiva 2. Kanaa ala hin argattan. Fakkeenya negatiiva 3 isiniin fudha. Negatiiva 3 the whole square meeqataa poozitiiva 9. Poozitiivni 9 immoo less than 5dha miti. Less than 5 miti. 5tii olitti waan ta'eedhaaf. Kanaafuu deebiinsaa negatiiva 2, negatiiva 1, 0, 1, 2 ta'a jechuudha. Sirra kan jiru x natural numberidha. Inni dagatiin asheen tokko ishee ilaalu. X natural numberidha. X the power of 3 is less than 5 jedha. Meeqa fudheen ilaala? 2 fudheen ilaala. 2 the power of 3 8 ta'a. 8 immoo not less than 5. Kanaafuu tuunaniisa. Eenyu fudhare? Tokkoon fudha. Tokko the power of 3 ni qixxaata. Tokko ta'a. Tokko less than 5dha. Sirrii moo sirrii miti? Sirriidha. 0 yoon jedhe 0 immoo lakkoofsa natural numberii miti. Kanaaf deebiin keenya maal ta'a? Biraasiidhaan yeroo ibsamu tokko qofa taati jechuudha. Meeqaffaan caarra kan jirtu. D. Dirra kan jiru immoo
xin an element of real number dha. Xin an element of real number dha. So x square minus x inni qixxaatti 0 dha. Kana solvisni godheera hin goone isaa yaadadhu dhugaa dubbachuudhaaf yoo laalle kwaadiraatikidha kun kwaadiraatikidha. Kwaadiraatikii itti fayyadamtanii immoo solvi gochuu dandeenya. Kwaadiraatikii tooftaa lama sirriidhumatti yaadadha. Tokko kwaadiraatikii akkamitti barreeffama isa jedhu hamee ilaallu. A x square plus bx plus c ni qixxaatti 0 dha kan jedhu kwaadiraatikidha. So negative b plus or minus under radical of b square minus 4ac kun hunda isaaniiti over 2a mala tokkoffaadha karaa isinitti solvi gootan jechuudha. Isheen kun illee baay'ee salphoodha yoo rakkoon tokko isheen kun baay'ee salphoo waan taateef solvi ittiin gochuu dandeessu. Malli inni lammataa ammoo factorize gootu. Factorize jechuun amma isin jalqaba jedhee hin dagatiinaati. Akkamitti factorize gootu siruudhaaf kana diddiigdu jechuudha. X waliin qabu booda kun x waliin qabu so x time x ni qixxaata x square dha minus 1 x time 1 immoo x ta'a equals to 0 ta'a jechuudha. So deebiin keenya 0 fi 1 ta'a. Ishee kana x is equals to 0 or x minus 1 is equals to 0 gootanii solvi gootu. Isheen kun yeroo as dabartu positive taati. Kanaafuu deebiin keenya kana ta'a jechuudha. Irra kan jiru x in an element of real number dha. X square plus 1 immoo dirama solvi godheen ture mitiire. Deebiin keenya immoo maal ta'a isa jedhuudhaaf x in keenya ni qixxaatti plus or minus I ta'a. Plus or minus I immoo not an element of real number dha. Kanaaf deebisaa akkamitti geessure kana yookaan kana tokko isaa filattu lamaan isaa immoo hin ta'u. Tokko isaa filattu jechuudha. Impiti seetiidha. Sababni isaas x nuyi arganne I dha inni immoo complex number dha malee real number miti waan ta'eef. Find the truth value of each of the following and justify your conclusion jedha. Kun amma sirriidha. Let's say kun amma A haa jennu. Tunni kun jechuudha A dha haa jennu. A immoo proper subset of subset of A dha jenneerra. Kanaafuu A fi B wal faana takkatti isin ibseen jira amma. A fi B wal faana isin ibseen jira. Kun ammoo inni kunis akkasitti ibsamee waan jiruudhaaf jechuudha. A yoo ta'an B fi B irra kan jiru miseensota kan ibsamee jiru A yoo ta'an kun akka kanaatti kaa'amee jira. A miseensa impiti seetiin miseensa A kan jedhu yeroo kamiyyuu dhugaan ta'u soba kun. Ishii D irra kan jiru immoo isheen kuni akkasitti kan kaa'amtee jirtu proper subset of A kan jettu kunis hin ta'u. Kunis yeroo kamiyyuu ta'u. Qophaa ishee ta'uu qabdi asitti immoo isheen kun. This is an exception by the way. Exception yoo lakkoofsa ta'e akkasitti keessa galchitu garuu impiti seetii taanaan qullaasaa ta'uu qaba. Impiti seetii taanaan qullaasaa proper subsetiin ibsamuu qaba. Tole irra kan jiru immoo yoomiyyuu qullaasaa ibsuu hin dandeenyu. Lakkoofsa yoo ta'e qullaasaa ibsuu hin dandeenyu. Akkas yoo ta'e isayyuu immoo akkasitti yoo ta'e malee ibsamuu hin danda'u jechuudha. Eshi F irra kan jiru impiti seetiin an element of seetii kanaati. Seetii kana maal haa jennu B haa jennu. Seetii B kan jedhu sobadha. Yoo sababni isaas inni kun immoo of keessaatii maal qaba biraasii qaba waan ta'eef. Biraasii waan hin qabaanneef amma kun soba ta'a jechuudha deebiinsaa. F irra kan jiru sobadha. Is false.
Jirra kan jiru for any set A is improper subset dubbadheera kunis falsiidha. H irra kan jiru immoo kun lamaa walqixa jedha kun falsiidha. Kun homayyuu of keessaa hin qabu. Kun immoo miseensa tokko of keessaa qaba waan ta'eedhaaf. Amma deebisa ilaaluu dandeenye dhugaa immoo sobadhaa isa jirudha turuus faaluu isaa kana. Ani kuni turuudha. Kunis turuudha. Kuni falsiidha. Kuni falsiidha. Kuni falsiidha. Kuni falsiidha. Kuni falsiidha. Kuni falsiidha. Turuu lamitiin qaba. For each of the following find its power set jedha. Power set isaa kan akkamitti ibsitu empty set irraa jalqabdu isa A irra jiru. Empty set irraa jalqabdu then AB jettu. Lamitee qabna. Miseensa meeqa qabaa kun amma? Miseensa tokkitee qaba. Kun miseensa tokko qaba. So to the power of 1 which is equals to 2. Kunooti. Lamaan sanii immoo ibsinee jirra. B irra isa jiru. 1,1.5 1,1,5 jechaan jiru amma kun 1.5 akkasiin dogoggorsuuf jedhe kun miseensa lama qaba power setii meeqa expect gootu to the power of 2 4 expect goon amma jechuudha mee amma ibsinee ilaallu power of setii B maaraa jalqabna yeroo kamiyyuu PT setii irraa jalqabna PT set then 1 1, 1.5, 1, 1.5 akkas ta'a. Si'a lamatti cuftu isa umarra jiru jechuudha. Deebiin isaa 4 ta'eera. 1, 2, 3, 4 ta'ee jira. Ashi B fi miseensa samiidha. B fi miseensa samiidha. D irra kan jiru immoo miseensa 8 barbaaduu qabdu jechuudha. To the power of 3 which is equals to 8. How many subsets in the proper subset do the set contains? Example tokko lama sadii afurii shanii ja'a torba to the power of 7 qabaa jettu to the power of 7 kan ammoo 2 time 2 time 2 time 2 hamma 7 itti fuftu isheen kun 32 kun 64 kun meeqa tokkoo fi 28 qabaa jettu jechuudha. Miseensota tokkoo fi 28 ta'a. Torbaffaan. If n is a whole number, use your observation in 6 and 7 jedha. She subset meeqa qabaa proper subset yoo proper subset tokko irristurraati tokkoo fi 28 irrisu tokko jettu torbaffaa kana እሺ power set v subset meeqas jirudha to the power of n fi proper subset immoo to the power of n minus 1 ta'a. Number 9. Number 9 is there a set A with exactly the following indicate property jedha only one subset in jira A ni jira fakkeenyaa fi empty set tokkitee qaba. Akkamitti tokkitee qaba proper subset isaa subset isaa isuma qofaa ta'a. Empty set is subset of itself. Yoo empty set 0 qabaate to the power of 0 meeqa ta'a tokko ta'a.
kana beektu. Only one proper subset kan qabu jedha inni jiranis fakkeenyaadhaa fi kuni miseensa tokko qaba. Proper subset isaa meeqata jechuudha. Deebiinsa to the power of 1 minus 1 which is 1 ishee as keessa jirtu qofaa ishee. I mean notes. Fakkeenyaaf waanii fudhaa kun amma miseensa tokko qaba to the power of 1 minus 1 proper subset meeqa qaba waanii qaba jechuudha. Isheen impiti seetii qofa. Impiti seetii qofa akka kanaatti keessu. Impiti seetii qofa ta'a jechuudha. Proper subsetii 3 kan qabu jira jedha ni jira. Sammoo akkamitti argattu to the power of n inni qixxaata 3dha. To the power of n minus 1 inni qixxaata 3dha. To the power of n inni qixxaati minus 1 kan achi dabarsiitu 3 plus 1 inni qixxaata to the power of n is equals to 4. Deebiin isaa meeqa ta'a jechuudha. Inni deebiin ishee 2 taati. Kanaafuu ni jira. Exactly subset 4 kan qabu ni jira. Isheen immoo to the power of n is equals to 4. To the power of n is equals to the power of 2. Kun amma 2 ta'eera waan ta'eedhaa fi 2 fi 2 fudhattu. N fi 2 fudhattu then n is equals to 2 ta'a jechuudha ni jira. Exactly proper subset 6 kan qabu. To the power of n minus 1 is equals to 6 jettu. Then to the power of n is equals to 7. Ishee kana as dabarsina. Plusidhaan as dabarsina waan ta'eedhaaf. Isheen kun meeqa? 7 kana gara 2tti naannessuu danda'u. Power itti naannessuu danda'u. So there is not jennaa jechuudha ishee kana. Exactly 30 subset kan qabu. To the power of n is equal subset yeroo ta'e to the power of n na 30 jenna jechuudha. 30 kana gara to the power of 50 wanti naannessu jira. Otoo 32 ta'e illee to the power of 5 ta'a. Yeroo kana inni keenya meeqa ta'a jechuudha 5 ta'a ture jechuudha. Amma kun garuu naannoo danda'u kunis no. Exactly 14 proper subset jedha. Eshi to the power of n minus 1 proper subset yeroo jedhu to the power of n minus ta'uu san dagatina. Is equals to 4. Kanas to the power of n is equals to 15 jedha. Maaliif 15 jedhe kun asitti positive anas dabartii plus 1 yeroo ta'u immoo ishee kana siif kenniti waan ta'eef. Kanas gara 2n itti naannessuun danda'amu. Otoo 16 ta'e illee meeqa ta'a ture to the power of 4 ta'a ture. Amma garuu hin danda'amu. H kunoota amma babal'ee to the power of n minus 1 is equals to 15. Proper subset in dagatina yoomiyyuu minus 1 yan jalqabdi. Then to the power of n is equals to 15 plus 1. To the power of n is equals to the power of 4. Maaliif akkas hin jedhe kuni 16 ta'a. 16 immoo akkamitti ibsama? To the power of 4 yan ibsama jechuudha. N keenya 4 qabnaa jechuudha iddoo kanatti. So it is possible. Kurnaffaan sanuma isiniif deddeebi'ee jira. Haalaan amma isiniif ibseetiin ilaaltanii argachuu dandeessu. 11ffaa keessaa immoo kamtu cimaa ishee jettuudhaaf ilaallee deemna. 11ffaa biyyaa ilaallu impiti seetiin proper subsetii subsetii p of edha jedha sirriidha. Kun turuudha jechuudha. Warra kaan immoo proofiidha. Mata dureen dhumaa set operation and Venn diagrams jedha.